Nagaan gooftaa keenyaa hunduma keessanii akka ta'u. Ameen. Bakka jiraatanii bakka dhageenye. Ameen. Sagantaa addaa kana nuu kennu Waaqayyoof hin filatu. Ameen. Anis akkuma obboleessi koo jedhe faarsaa kun kan moos ta'uu isaa beeku malee konfiraansii guddaatti gaggeeffamaa ture. Keessumaa saba keenya keessatti faarfannaa kan baay'ee beekamaadha. Iddoo hundumaatti gooftaa isaa eebbisu. Lachuu ragaa ture. Lachanuun inni faarse kaasitii qabatee garuu hin beeku. Kaasitii jaalaa garuu deemee. Naa ulfaadhu Waaqayyo si eebbisu. Anaaf illee carraa guddaadha. Sagalee Waaqayyoo dubbachuudhaa fi waan Waaqayyoo yeroo naa kenne gooftaan nan galateeffadha. Sagantaan kun yeroo darbee yeroo inni guutuun faarfannaa kanaa walitti dhiyeesse abdiin riippoortii waan fakkaatu dhiyeessee ture. Waan guddaa dubbate waa'ee wangeelli kun Bible Society wanti inni hojjetaa jiru. Gaafa teessanii dhaggeeffattanii akkama dubbatametti waan waggaa lamatti hojjetamaniiti. Waan waggaa dheeraa ture fakkaata hojjechuuti. Kun immoo maaliif ta'e yoo jettanii Waaqayyo keessa jira. Wanti Waaqayyo keessa jiru yeroo gabaabaa keessatti iddoo guddaa qaba. Akkuma kana immoo wanti Waaqayyo keessa jiru lola guddaa qaba. Namni lachuu yaadachuu qaba. Dubbiin Waaqayyoo immoo ati malee inni lola qaba. Dubbichi lola qaba yeroo baay'ee. Gaa hunda isaa sanatti haasa'u har'a sagalee naa kenname irratti haasa'u qabu sagantaa keessa jiru waan wal jira deemu mata duree sagantaa pirogiraamii kanaatiin Ermiyaas boqonnaa 22-29 jirraa qabnee isaanii dubbisanii booddee waan tokko wajjin dubbannee Waaqayyoon galateeffannee raawwanna kanaa wajjin yeroo qabnu jechuudha. Baay'ee jajjabee mana masaafa dalagamanii jiru hundee kunatti dawwaldhaan kan akkuma sagantaa sagaanii afur shantan gaa'attana dhaansee kanaaf masaafallee qabannee yeroo qabannee deebiin qubeenaan dubbifamu garuu kan fidalaan qaba sambaatti adeemaa kanaaf amma geessi naa dubbisaa. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 22:29 yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhageenya. Lemee guddaa duukaa waate sinis al tokko sagalee keessa dhufaasaati. Yaa lafaa jedhaan yaa lafaa irra deebi'ee ammas yaa lafaa ammas al tokko yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhagaye. dubbii Waaqayyoo dhagaye. Isitti muftu sana isumatti muftu waan inni guddaa qaban. Waaqayyoo sanyii namichaa kana keessaa si'achi isa dhaabe teessoo Daawit irra hin taa'e. Biyya Yihuudaa irrattis mootii kan ta'e tokko illee waan hin jiraanneef ani akka nama ijoollee hin qabne akka nama bara jireenya isaatii waan tokko illee isaaf hin toliin akka ta'e caafii jedhe. Yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhagaye. Eegduu guddee. Lafti kun dhaloonni kun dubbii kan hin dhaga'anii miti. Sanyii Daawitiin hin dhufanne jedhan hin dhufu. Atis maseena taatee hafta jedhii barreessi. Masiin kan ittiin mana namaa tokko dubbii Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyoo jiru taanaan masiinii hin argamu. Masiin jiru taanaan ummati maseena taataa. Kana jedhee caafii dubbiin kun sabboota keetiin dubbatame sarraajamee laayinii daawwissu karaan ittiin raawwatu isaanii. Kan kana dhageenyeef immoo wayyoo jedhii barreessi. Ija malee haftaa mootichi si dhufu. Mootichi dhufu dubbii malee dubbii Waaqayyoo malee mootichi dhufu. Mootichi mana namaatti kan galooras taanaan dubbii isaatiin inni du'a mo'ee ka'e. Itti guddaadha qaba. Mee kadhate gabaabaa kadhannee
wajjin gara santaan jira bara. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Yeroo nu laatte kana hundumaatiin maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo si kadhanna yeroo kana dubbii keetiin nutti dubbadhu. Nu gargaara ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Achuma teessee harka koo Ermiyaasuma kana boqonnaa 15 dubbiftu. 15 Ermiyaasuma kana. Yaa Waaqayyo Gooftaa machaa kan keetii hoo dubbii kee yommuu argadhee akka nama buddeen nyaatutti sana nyaata. Innis garaa koo gammachuudhaaf kan lolaa himuuti. Si yaabbisituun taa'e boqonnaa tokko mootii naa dabalata. Boqonnaa tokko yoo dandeessi tokko oomishanii yoo ta'u baatama tokko dubbisi taa'e. Dubbiin Ermiyaas ilma Fiidiqiyaa dubbatee kana keessatti caafamee jira. Abbaan isaa luboota hordoftoota biyya Biniyaam keessaa mandara haatotaa keessaa jiraatan keessa tokko ture. Yoosiyaas ilmi Amoos mootii Yihuudaa ta'ee waggaa 13ffaatti dubbiin Waaqayyoo gara Ermiyaas dhufe. Bara mootummaa Yoosiyaas ilma Yoosiyaasitti mootii Yihuudootaa hamma waggaa 11ffaatti mootii Zodeqiyaan ilmi Yoosiyaasitti waggichattis amma ji'a 5ffaa isa sabni Yerusaalem itti booji'amanitti isatti himee dubbate. Dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee gara haadha kee keessatti itoo sin tolchiinan si fuudha. Itoo ati hin dhalatiinan sabaaf itoo ati hin dhalatiin adda si baaseen sabaaf raajii akka taatu si kaase jedhee. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyo lafate. Mee dubbiin Waaqayyo hin argamee jedhaan kan ta'u. Dubbiin Waaqayyo qaaluu ta'een dubbiin Waaqayyo hin argamee anis nan nyaadhee. Dubbiin Waaqayyo hin argamee anis nan nyaadhee lafee kootiif jireenya koo hundumaatiif gammachuudhaan argadhee jedha. Ermiyaas. The word of Lord afaan Ingiliffasaa maal sitti fakkaata? Si'a 349 kakuu moofaa keessatti sagalee gooftichaa kan jedhamu barreeffame. Si'a 349 sagalee gooftichaa. Sagalee gooftichaa si'a 349 keessaa si'a 150 kan gargaarame Ermiyaas. Si'a 157 sagalee gooftichaa. Sagalee gooftichaa. Sagalee gooftichaa jedha Ermiyaas. Ermiyaas wanta hundumaa caalaa wanti inni labsee macaafa kakuu moofaa kana keessatti illee caalaa wanti inni dubbatee waa'ee sagalee gooftichaati. Ermiyaas yeroo inni waamame macaafa Amaariffaa fakkeenyaa Oromiffaan mucaa ture jedha. Ingiliff immoo yaam jedha. Yoon isatti gargaaramnaa wayya dargaggeessa ture sanni jettu Ingiliffaa yoo gargaaramnaa wayyaa iddoon itti dhalate maqaa isa jalqaba sanaan dubbisne nama argetti lafa itti dhalate lakkoofsa kuffaarra jedhe. Dubbii Waaqayyoo dubbiin Ermiyaas ilmi Yoosiyaas dubbatee kana keessatti caafamee jira. Abbaan isaa luboota hordoftoota biyya Biniyaam keessaa mandara Hanootaatti. Hanoota Amaariffaa Enoota jedhu warra Sidaamaa gargaarama afaan gargaarame Hanoota Enoota inni jedhamu kuni lafin itti dhalate suni Yerusaalem irraa gara baasaati. Xinnooma mandaratti waa'ee mandarichaa itti keessatti taasisa barbaada. Hamma 587 katamaan kun diigamutti politikaadhaa fi seenaadhaa fi magaalaa sentanii turte. Politikaan historikaan. Magaalaa politikaadhaaf siyaasaaf beekamtu kana keessattitu Ermiyaas dhalate. Yeroo baay'ee Waaqayyo iddoo rakkisaa ta'e namoonni inni kaasu namoota jabaa. Ermiyaas lafa siyaasa nama rakkisuu ka'ee
لبسينا ورد إسرائيل كان أكاد شاك بيجي فوجتني قوتني برس الإسحاق إني سأقول كايسر بابت الجولة في حمان جو أقول كايسر كونه مثلا بابت أنا هو واحد بيجي بتشوف بعدين وقع صدومي سكن برا إسحاياس من برا نبوسجي إيوساياس توري راجات ليه إن جنا اتفوفيه warri Siriyaa Baabiloon Siriyaa warri jedhamanii ufanii abbaa isaa kan mooticha kan ajjeesanii gaafa isaan mooticha ajjeesan immoo ammas kan itti fufee ilma isaa kana booddee boqonnaa 36 irratti nagarra waan taasifan qaba. Ermiyaas yeroo inni ka'e kana keessa Waaqayyo maalittiin jedhee dubbii koo afaan kee keessa kaa'a. Dubbii koo kana dubbadhu sida danda'a raajummaa kee yoo duwwaadhaaf miti lafaa fi saba hundumaatiif jedhe. Boqonnaa tokko akka gaariitti dubbifattanii akka diidduuf akka buqqistu akka dhaabduuf ansi godheera. Dubbii isatti dubbate mul'ataan jabeessee mul'ata agarsiisee maal irratti maal laata jedhaa safaa isaa kaayee jabeessee Waaqayyo Ermiyaasiin ergate. Yeroo kun bara jaa deddeebitu. Yeroo kun 657 BC. Sejarah afaan keenya. Ayinaatoot iddoo jedhamtutu ani Waaqayyo waan jedha Aayisaan kun jedhu kun ingiliffa isaarra for nation jedha. Nation hunda si waamanii jedhanii isaan. Akkasitti kaasee bara jaaf sagalee amma 657 katabattii kun amma seen dhuftee sabi Israa'el sun amma isaan diigamanitti namni kun nama sagalee Waaqayyoo itti dubbataa ture. Sagalee Waaqayyoo inni dubbatee walumaa galatti gara ija dubbii kootti dhufin iddoo sadiitti hima matsaafii Ermiyaas. Inni tokkoffaan early message ergaa ganamaa galmanni dubbatu jedhama. Inni kun boqonnaa lama hamma 24tti. Boqonnaa lama hamma 24tti. Inni lammaffaa firdiidhaa fi jajjabina. Firdina amatnaadhaan jajjabinaa fi firdina dubbatee boqonnaa 25 hamma 45 boqonnaan jiru kana dubbata. Inni sadaffaanii laayisaa mullu akkasuma boqonnaa tokko irratti waan sana deebiseetu boqonnaa 46 amma 51 gaafa dubbifattan immoo ergaasaa Ayzaabota hundumaafitu yookiin immoo Oromoo hundumaafitu saba lafarra jiran hundumaafitu ergaasaa fide Ermiyaas. Amos akkana jedhe barri dhufaa barri kun bara beelaati. Beela biddeen isinitti fakkaate beela dubbii sagalee Waaqayyoo. Sabi sun dhaga'uu dhaabaatu dursee kan inni itti qopheessuudhaaf yaadee namni akka dubbii Waaqayyoo walitti qabatee gombisaa isaa keessa keewwatee bara beelaatti hin darbuuf. Akka irraa isinitti fakkaate akka dhufa kanaa isinitti fakkaate inni dhufa beelli rakkinneera. Namoonni Waaqayyoo isaan gargaare, biyyi Waaqayyoo isaan gargaare, waldaan Waaqayyoo isaan gargaare, dhalooti Waaqayyoo isaan gargaare, raajonni Waaqayyoo isaan gargaare dubbii Waaqayyoo irratti warra hojjetanii. Dubbii Waaqayyoo isaanitti hojjechuun waan itti dhalootatti akka inni darbu barri beelaa tokko tuunuuf dhalooti beela waan isaanitti hin oolan tikseen qopheessu, lubi qopheessu, gaggeessaan qopheessu, raajiin qopheessu, namni kanarratti hojjetu tokkos nama carroomidha, lammaffas nama dhaloota yaadudha, sadaffas beelli dhalootaa adda bahee nama sagalee. Ermiyaas tajaajilli isaa guddaan hundumtinuu dubbii Waaqayyoo irratti ture. Dubbii Waaqayyoo irratti ture. Isuma dubbata ture. Difratiidhaan jirinaa hangafoota kooti baay'ee keessan kana jirtanii gaazexoota inni dubbanna laaf nuti dhufu
Isi kana kuma tinitin udisa dura raga gafata ni rakum gawan ma yubatte dubbe wa kay la miti na ko na gaw wadi de ya literally magafa ko ya lafa la dubbe wa kay la kesse da no tagargati la dubbe wa kay la kesse da mun alo da fitu alo da chesu kana terras tak bodana da basajara mudan na ci daga tuwas da to kana bala wannan tinto wanda dai garo ci marran fu ya sa to gurra kana wanje ne so da ni kuma singa fadi bade wakka baye kana to ngere ngal da mera da fu agaira abula ta lahum turagaw ba yo wa kay gargare da ko franci ka kana to baye ne ke sisi yo wa ko gargare da ka bande ya na na dubbi wa kay da kay sarmi azele tu jenne kanje dunya da malik jette yo jette mudate wa subhanahu wa ta'ala yo dubbi wadani dubar tila ba gargare da gaafa jawweeni dudduuba seetiini galaana galaanarraa dhangalaasee see fudhatee baduudhaaf ka'e lafi gara see goree lafi sun dubbii waaqayyoo dhaga'ee fi see gargaaree jedha lafi gaafa dubbii waaqayyoo kan dhaga'u gara nama waaqayyoo ta'a dubbii waaqayyoo gaafa dhaga'e gara musee ta'eera lafi warra mul'ataa hojii waaqayyootiin lolan jiraatu kunee gadi bu'eera lafi tutuksi tokkon tokkosu tu waan tokkon godhin lafa keenya irraa hin qonna malee lafa keenya humna namaa adda lafa keenya irra min dadhaba malee akka danda'utti danda'a lafa keenya irra yeroo wangeela jalqabne fa'aa haasofna malee kan qoyyuu umriin kootti noo miti isa kanaan badaanis waaqayyo bagalatu yaaddoo isaas hin qabu yeroo hundumaa dargaggeessa waan hin ta'e kun immoo tiksii kaaniif gargaaramnaa jechuudha annama hin beekne miti jechuudha waama yaraa tokko beekama beekaan jalaa dhiqibsite jabaan jalaa fudhatte nama dibame baay'ee karaatti jalaa fudhatte anis hundumaa jaalala waaqayyootiin ta'e hin jedhu namoota karaa baay'ee nu fudhayee danda'an jalaa hambeette dhabu siyaasa tajaajila hojiidhaan beekumtiidhaan tuni argine ufin lafin jalaa fitti lafa oromiyaa silaa Itoophiyaa silaa humna seenuudhaan nama nuumusan annama miti lafi kun dubbii waan wal dhooqaa kan jedhamu gara keenya boruu qabdin jedhamu lafi yoo nun gargaare maatu gargaara lafi kun isa beekaa keenya jalaa fitti dhaabuu qabdin jedhamu dibataa warra qaban warra mul'ata guddaa qaban waa iseen gootee laaffiftu hin beeknu hin galle namoota waaqayyo warra lafi gargaaree beeka kunoo Musee fa'aa gargaaree kunoo dubartittii fa'aa gargaaree qotee bulaan keenya ari'atamaa ta'uu moo bara isaa gootu naggaadeen keenya beetu hin jedhani tajaajilaan keenya beetu hin jedhani namni siyaasaa saba kana datoo hungaa jedhamu utuu datu kun ga'e maal jennare maal godhure gogummaan maal waaqeffannaa tokko waaqayyo gogummaan maal dubbii waaqayyo dhaggeeffanname lafi kun dhageessi dubbii waaqayyo humna see nu falaattu qabeenyaa see dhorfatte nu falaattu dhaloota qabattee nu jiraattu yoo waaqa nu duukaa ta'e abaarsi kun hin caba abaarsi kun dubbii waaqayyootti hin caba dubbiin waaqayyoo kun abaarsi kan waan dhaloota biraa qabbisu kan nurraa dhaabsu dubbichi dubbii oromiyaa nama bira gaafatan hin darbaa jechuun barbaada mistira kana kan diigu dubbii waaqayyoo nama keenya waan dhaabise kan garaa tabbisuu danda'u kan dasaan baasuu danda'u kan dhiibise wala barbaasuu dhaabuu danda'u kan itti dhufuufsiisuu danda'u kan itti taphatee dubbii waaqayyoo dubbiin waaqayyoo kun jabbii nama irraa ajjeesuu qaba bineensa nama irraa ajjeesuu qaba
Sadarkan zaman kan Musee kan maali mau jelasin. Kesama mootichi immoo seera barbaade sirreesse yeroo fitoree dadhiise malee Iyoosaayyaas waggaa 39 keessa waan inni hojjete tokko seera Museedhaa barbaade irratti hojjetame jechuudha. Yang gammadeedha dafee gocha baatee. Dubbii waaqayyoo dhagaa kan nama gammachiisu. Gooftaan Yesuus Kiristoos warra gara haalaa talikoo yookiin Great Commission ergama isa guddaa isa nu jennu keessaa tokko jalqaba Yesuus kan jiru. Yeroo baay'ee namoonni isa kana Maarqos 16 waan dhaqiin dadhabii barsiisii maal godhisa jedhamu waan haalaa talikootti gargaaramu no Yesuus akka du'aatee waan inni hojjete hundumtuu ergama Yesuus isa guddaa. Warra coon daganii jiranii fi dubbii gooftaa dadhabeef. Warra kanaan raabadaa jiranii dadhabeef. Yesuus jalqaba du'aa ka'e warra dhokatee jiru miti kan inni dhaqee dhagaan isinii bata'u jedhe warra badaa jiranii. Warra badaa jirse dhaqee dubbii waaqayyootti dubbate isa booddee jalqabaa jiran waa isin beektaniidha. Laphee keenya dhubba ture ni nu wajjin ture Yesuus jedhani. Dubbii waaqayyoo keessa Yesuus jiraannaan dafee namaa ribuun namaa jireenyi namaa garaa ba'a. Guyyaa tokko yaaddanii beektan garee babbijanii yaaddatanii. Namoota tokko baachumaan isinii dadhabee isin barsiisee dhugumaa nama isin akka malee kun isinii kamee kan jiraachuma kun jibbee amma nama waaqayyoo ta'e jettanii beektan utubaa tokko hojjetu jechuudha. An guyyaa baay'ee akkas ta'e beeku. Ana man tajaajilaa hin jira gaafa namni waaqayyoo tokko sagalee waaqayyoo isaa eegamee godhe utuma dubburi. Misalnya gadee kalau tu pun dia wali wali rakan itu. Jara warna dia mesti isi nak kaya dan nama sendiri dia. Dokter ayah dia kerja utama Amerika dan dia nak kerja di India gitu. Dubri wahai orang. Alo tidak bisa. Bisa nak kerja dengan yang ini. Yesus Kristus jangan kamu kali ini gara-gara ni. Alo tidak bisa. Kita anda kata bosan saya kerja je. Sabot ada naga sini kata ucap. Sabot dia sota shomunsa. Sabot dia afro kulbe gadda jechuusa. Sagalee waaqayyoo hinduusa. Sagalee waaqayyoo taasise nagaan dhufa. Sagalee waaqayyoo taasise tiksoonni luboonni kan ba'an. Sagalee waaqayyoo taasise kana qulqulluun dhufu. Isuma Yesuus bu'aa ka'ee tooraan ummatu ilaalle. Inni hunduu waa'ee yaaddamu barsiisu waa'ee sagalee waaqayyoo. Innaa sagalee waaqayyoo kana nan nyaadheedha. Kita akka ture gajjallaa isaatti maatiidha. Dubbii kana dubbadhu jedhee laagatanii dubbichi nama gammachiisa du'aame. Haa tokko tokko uumame nama aarsa. Kan lamatu wal dubbadhu. Lamatu wal gargaa'ee ta'u. Haala inni godhee. Booddee kan dubbadhaa. Haala itti adeemsee kana baalaan ta'e ta'uu jedhama. Inni kutaa isaas ni kennuu hin danda'amu. Maal na ladheedha? Bunan betul betul. Hanya lebih, mana lebih balik disebabkan indi dah dalam interajen. Gabar harus sedih gambar berjalan di dalam itu. Hiran siapa aja. Gabar di dalam indi renjil. Warasol pura warin of tu jalan jalan. Ini kata nabi ini lupa nabi jadi isap anda lagi. Anda lagi. Mulai kesana mati. Antuk-antuk ini sinduakan ini yang terfaham sini kita. Ini sini kesana ini sini lontetan. Walau masalah ini sini lola. Dahulu mana? Ermias nama ada kisah kepada David. Aku macam apa? Digani begitu. Bawa dia digani. Bagaimana waktu itu? Dengan itu yang amai usaha itu betul. Wambai yang digani macam apa deh? Hero sana itu semua tu digani. Macam mana? Tu digani. Dan macam tu akan jadi itu bijuan tadi kan tidak bohong sendiri. Wah, nama bahasa itu bahasa raja desa. Tidak bohong sendiri jadi desa. Ani singgo beda. Walau tu bagai tak. Tidak bohong sendiri. Ani semua singgo beda. Anu tu belum bohong. Hati saja aja nak beda. Tu isi. Dah jadi lagi. Tajaajilli dubbii waaqayyoodha. Dukkana dubbii waaqayyooti wal lolu wajjin lola qaba.
የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ከጨለማ ኃይል ጋር ወጋለሁ ዱብዋ ጋር ፉተኒ ባተ ዘልቀ ጉባኤ ማለት ከረተኒ ከበደ ጉባኤ ማለት ወርገይ ማለት ናኑ ሰነ ከምቡጭ ብዬ ሰነ ከምቡጭ ዱብዋ ቀዮ ከዱበተም ከን በርባን ከንስ ይጃል ነገር ሰተሰደፈ ሲል ዋቀዮ ሳይፍ አሜን መረገዘ ጋዛ ዋቀዮ ሳይፍ ሰላም ዱብይ ሙለታ ከን ወዱ ቢሰማ ምን ሰረጫ እንጨ አዋንተ ተይደለ በያ ተቆረ ደርበንኩ እንግዲህ ለታ መጣማ ኦፕሬሽን ነው አማኒ ዲገዲጋ እንዲህ ሞሳ ሰረጫ አና መስየተን ዱብ ዲሳጅ ነው ሲተናኒ አደራጃ አጅረስ እንደ ገርዋን መጆን ስልት ነው ሙርለት ጅለታ ላይ ነው ዲሳጭማ ነመሰገደ ዋቀይ ዱበት ወለቱ ረጋይ ማጀነኒ እንዱበት ወንጌ ነጥነታ ነቡታ አተምተን ጨንጭልዳ ለቤነ ያታ የሰንታ ሰው ይላል ተጃጅልን ትራጆ ታበረስ ያላችሁ ሲኒኮ ቢብሊካሊ ወርተካል ማለት እንደሱ ተቆፋ ደዋጋ ዋጋ ተፋለ ማለት ሰራ ለማፋሰ ለመቡደቱ ዋጋ ነው ለምቺስ ከመቃቀራ ነገር እስቲ ቃላው ታስነኝ ተያጅራ ከሰገሰ ጅራ ማለት መሰከረና ባሰከረ ሲንጀ እንከው ሰሞ ሰከረ ባስ ሰከረ ተከዳለ ድንጎ ኤሳባ የዋጋ ወዲያ ባለማ ካይ ማለት የዋ ከየሞ ለመገዘ ጉቴ ለመድበቺ ሲመለ አናኒ ካረዳና ከዚህ ባቆ ነገር ጋር ያናቸው ፈራ ጋር ምን እንደሆነ ተባቀይ ከረተ ሰከረ ባስ ጋር ፈራንጂ የዋ ከነ ጉቴ በዲ አላና ንፉዋንቴ ከረዳና ተርካበ አመሰናሰ እንኩ ሰካዋ ካደሩ ኢምባስ ሎጀት ኢምባስ እና ሲና ሰወር ባደረ እንዶ ፊለቴምባ ለምት በነገር ልቡማነታ አገርጋ ጃስነታ ፋርፈነነታ ተጃጅለታ ለጋበት በነገር እሱ ዋሲቲፍ ሲሲ ጉዴቱ ኦፍ ማጌት ይሰደዱ በዳቀተ ይይት ሲሞ ዱቢዋ ከዩ ዱሞ ዱቢዋ ከዩ ዱሞ ባፈር የተጃጅሉ ለተሞ Wantu tumnam kamne sakalat tumnam fidu wantu kunasa dubbi kana barsisu duwamit dubbi kana labu duwamit pokoknya sabda bija akan difada arjas pokoknya sabda bija akan difadal barat iyo sas itu kata mati ya barat iyo sasi dikasi ti barang majirtuti Cafi, kalau tak kaya, amma boleh sih kok kali demi terprovokasi aja. Memang sana kaya berarti sama tu aku sendiri tengah. Kuntu bicman, garulan di tiga nama kaya dua kaya, garulan dua kaya dapat tahu. Berarti sih, kurang berlesan turun meraja balik. Karena itu pada sana kaya ini barang mah, barang masat saja. Hai berarti sih, mari kalau tak tidak bersih. Berisi atau tidak bersih. Wakai yang berbadacu, atau tidak kadar. Ini dupatan aku namun tak berat kagaufi. Wakai semua yang berbadu itu berisi. Untuk berisi saja, tidak ada benar fakat. Mana tu demi jalan. Baru kita mau berisi sahaja. Yesus safi nak berjalan sama tu. Bisa tua itu kan dia berisi baru. Ini wakai mana kan? Baru kimo biasa berada. Dubbi wakai kalau tidak bersurafi, ya kita wakai ada rumah kadang. Nama ada goyang ada. Kerende. Dubbi wakai kalau tidak bersurafi, yo wakai berkali kurang ubali ada ini apa? Kita punya berlesin haleluya. Yo tanya mau ada ganjiru, jarak kabulani berlesun, jarak kabulani hibur, jarak kabulani anudan tidak bersun. Koji sagale wakai gadani wakai yona ata anna fansa ramure wata daga ya roga wata ndi seridate amma sanasa gajalla sati sagale makana yero da kiran lamda ima yetu ni nomo ermias nomo
Olgalu nandaru gara bulma baro ki takiti dubban fuli dakiti baro dinno kharaga batule fulate lake ga bardere bisara desichu uya to kiti dubbate in atisi irmiasisi atabta irmiasa kabudeti yani droga badanta kabudi tabta ka fude dubte rai wakara gaye isa dagaye natime anmo kadam fide inni mora giti miranje de atis irmiasis lama tabi kana gati sila garoti jere lama tabi kana gati sila garoti jere dubbi wakayo warro jetani illo lo mucho dubbi wakayo warri barresani warri hikani jawwe duwamti yaadum dina mauna warro seetana duwamti fedina majra keso baraka gumo wakana mo namni fedi baraka ko amma kesa ara duwatu ndai baraka ma kesa jiru kana kesa di namonni kan mata sani kan barbada min taw kan jadi sagare wakayo kan mata sani kan tandi babu kan de amma ko bahasa sobat bidi raja sobat no mo barbada du babu ma du babu ju fedi sani du babu amma fedi kan kamu jira masani kuni kara-kara kan dene karapo kita maju kana akan hojjetanne akka indenne fedi mata sani guuta te kan taw magana timi digana na asa jiro ni wa mana telefon asa mungkin mo kursi telefon mungkin mo kesa dito ma para dona sa dito mungkin kesa dito mungkin kesa de bertani mungkin itu ma to si dona kanisa bali ma karapon tadi to to kajira ma karapon tadi he wanti mu yada wa ko yo ijo gaira o dalota biyo kan jedurra tajajil to tabi yakenya kana de karrak ni gudda dole sai kana cara dalota mu da kan kana ta kapo karako man tadi bali karake luaranta maka yo kala bai ka killesan sa taw na mali sa taw harre no taw wa ko yada sara watu ka anana taw du waje chu roftulum man anana taw du waje chu be kuti kara sana barbadu anana taw du waje chu ni fini agenda ka kata sa du waje amana manu wala wala lantan si setan no wala lantan fela ma to mo dillo fela ma do ka mo ni tan barke san butu ta jali tan si barke san butu fela wa kayo ta jali to tanani sinita waje da me buri fama singa fata dubbicha to watu jira wajira kana jabesa jun barsisa do wam dina raja sawalante lafa donjiru to waja tabakora wa ko ko mo sati na mira ga wada ga fedina ma se doluranda fedina ma dagaina setan ni se doluranda setan dagaina sinariya churan daw aranna sana dagaina hamma ko se kesa jirtu gurra kesan kita yada ke yatakabbara wa ya'tasa dan ini tegak-tegak ini no jitani o jitani la kadal takalla bagi semuanya amana aku ilmu asmara ko juga susah ni madu pindah betul ya biya batai bicara sangat dia ada juta tadi ilmu asih gips itu kalau doa sama berpada bicara sangat di gips itu gips mati bukan dua warga ababbalani fulani liman tajise jira hotu dua ko hotu dua ko wala jadi he kafara juta babota dar balanalu hamma kala tiga fara wa mi chawajin ergada wajin ya da waqi yati wajin hamma do atri kanamu dubbi wa kayo da rota da gesi sufi me asira kan bar challenge ba yi akka gammachu sare ke fa duwa mati na to le hajelu ya kaje duwa mati ne fe ko chabe ta kale me kaje duwa mati ko da dina ma mo yo la sa ni ka ko ba ka senti te fa bo su ka to me sa kan te na to ko la mati ne mati ne bin sini nu ba to raji sini nu ba to jar sa wala sini nu ba to gar ga sini nu ba to he ke te ni tu me furat ku je te ko su wala ka rasa ibu ya ko la masali ka da masdari to le ta tani setelah itu jauh itu sama lagi saya bilang di situ ada waktu yang saya. Amin. Di situ karawa kayu betul. Garbu tua kayu, biwa kayu di kamar kan ada di kamar. Dan biasa ke situ biwa kayu betul. Lalu tangga.
Sana darbe dubbi waaqayyoo boqonnaa tokko shan Ermiyaas tokko shan dubbifattanii kaatanii egaa 17 kan hundumaa sirrii kenneera yeroo qabdan taa'aa ilaala. Ermiyaas olii kos gadii kosii mijachuuf fi baatusii hidhanisii maal godhanisii dubbicha dubbachuu mee dubbi waaqayyoo dubbachuu dhiisuu jedhaame maal xumuraa jiru dubbi waaqayyoo dubbachuu dhiisuu jedhaame dubbi waaqayyoo dubbachuu dhiisuu Ermiyaas kan lolaa ture tokko seexana Israa'eliin diiguu yaadudha. Lammaffaa warra horii fudhatanii mootummaan Baabiloon achi keessa akka galu yaada qabatee. Garuu garagalchan waan isaarraa jedhan immoo Ermiyaasiinitu isatu gubboo fudhatadha. Faallaa ergaa kana biriidhaan fidamee dhufee seetti dubbataa malee diigamtanii homaan taatanii jedhanii haasaa tura. Har'as yeroo tajaajilu keessa dubbii godhan xumuraa keessaa kan bitamanii alaan kan bitamanii hin dhabaman. Dubbiin kun akka hin bal'inne kan barbaadanii hin dhabaman. Ermiyaas karaa kanarra darban jabaadha. Dubbicha argameera. Dubbicha kana dhalooti duwwaan dhaga'uu qaban. Maannoo isa fakkeenya duwwaayyuu miti biyyi lafaa kun dhaga'uu qaba. Afaan keenya dhalooti kun duwwaa miti dhalooti biraa dhaga'uu qaba. Yeroo irratti hojjennate. Lafi kun immoo dhaga'uu qaba. Yoo dubbichi jiraate, yoo dubbichi dubbatame, yoo dubbichi namni dubbatu jiraate lafi dhagaa. Katamaan seenaaf siyaasaan beekamtu deebitee magaalaa ta'an. Inni sun immoo dhufe inni wadiinke. Ermiyaas inni ari'atame boolla keessa lixee boolla duwwaatti qabee ari'atame makaraa dubbii lafaan isaa hunduu akka dubbatetti raawwate. Inni simbira jiru warra addunyaa gaggeessaa siyaasaa gaggeessaa jiran kana caala. Inni simbira jiru warra Itoophiyaa kana biyya Itoophiyaa kana irratti aangoo qabna jedhan irra caala. Inni sin arga jiru warra biyyattii kana diigamuus akka isaan barbaadan caala. Keenya lolli kallattii baay'ee akka ta'e yaadachaa deemu qabu. Wangeelli akka hin bal'anne wal barbaadan bakkeessi alas jiru. Dari keenya naanna'anii jiru. Lallabamuu Yesuus kan jibban. Baay'een isaanii nuu keessa iyyuu jiru. Isaan fiqaada qabaatanii maal qabaatanii horiyyuu caalaa qabu isaan. Yoo hin kadhanne ta'e, yoo irratti hojjennu ta'e, yoo harka waliin qabnu ta'e, yabeessiraa yaada namaa dhufaas tanaa akka duraa yeroo keenya dabarsina yoo ta'e, hirrina nutti irra ta'e duwwaadhaa fituu waa deemne yoo ta'e, kisaaraa guddaa dhufa qaba. Ermiyaas waa'ee jireenya isaatiif iddoon itti yaadee dabalu. Sawaaqiyooti kennan. Inni si qabatan sirriidha. Inni sun booddeedhaan dhufa. Yoo dhufu baate sa'aaf sagalee waaqayyoo hin danda'u. Sagalee keessa dhufaasaa sagalee waaqayyoo hin dandamne jedhama. Dabalaa hin dandamne jedhama. Namoota keessan yeroo yaraa lamatti sadii ilaaleera namoota waaqayyoo guddaa isin gidduu jira. Abbaa mul'ataa isin gidduu jira. Carraa akkasitti gargaaramuun illee waan salphaati. Waaqayyoo kadhannata. Yeroo fiqaada illee gaafanne keessatti afaanii bara 85 cherchi Makkaana Yesuusiitii fi wangeelii walitti bu'anii miti. Makkaana Yesuusiitti beektee taatanii jedhanii ari'anii booddee isaan immoo bulchu turan. Innaa hin dhufan nu ijoolleedha yaa nama keessa argamu 85 jechuudha. Head officeidhaa Solomoon Raggaasaa fayyadamu. Kan sana yaadate jecha isaan kan isaan dubbatan ammaatti irraa maal jedhe sitti fakkaata inni kasasta waan ta'eef banaasaa cuuphaa keessanis cuuphama afaan haaraa keessanis haasaa Makkaana Yesuus garuu ni ilaala. Ilaalcha mana ga'u gara sana jiraamu jiraarraallee taa'e sagana paasterii Yaasabaanis beeku yeroo sana qaxalaarra jiru waan ta'eef warri damdollu yeroo sana yaada. Ilaalcha guddaadha. Wangeelatti fufaa. Maqaa jecha keenya immoo inni isinaa. Warri isaanii wajjin dararraa darbamu guddoonni keenya immoo durnu ariitanii nu dhiibdanii gadi nu babbachiiftanii. Bakkaan maqaa sanaan baanaa yoon barbaanne sintoonu mana keessaa nu baasee jedhu. Ani immoo yaa bishaan badeessaa dhaggeeffata waan jarri mari'atan.
Kada ko ni tuwanan ture elachhe to jira mutecho. Yaada ture ilaacha guddaa warri qabani waan guddaa hojjetu. Bara sana bakka isin bara dheeraadhaaf kabaja guddaa qabdi turte akka waldaatti yoo haasa'u. Har'a qabdu jechuu koo miti. Warri mul'ata qaban warri waa hojjetan yoo jiraatanii mogosii waldaan eegamu. Galanni Waaqayyoo lafa. Bara sana walitti rukutanii hojjetu isaa faaqoodha walitti rukutanii gaarii eegganii afaan haaraa sana jalqabnee cuubbaa jalqabnee maqaan isin jetti booddeetti nu deebisu ta'e hin beeknu malee nuni yaman. Waan bal'aan isa booddee isaan beeknu baaduu sin boodi waan ta'e obboloota koo Waaqayyo warra inni nuu kennetti gargaara. Namoota guddaa Waaqa wasiin gidduu kaa'etti gargaarama. Waaqayyo sin haayisu. Yeroo baay'ee maqaan keessa waan gaariidhaan kaa'a riilii iddoo keenyattis ilaalcha mana gobara sana jiraachuun isaa amma irraatti nu dhibannuuni see gargaara mukaa ba'ee darbe hin badu waan tokko labsinee dubbii keenya fidna. Maal dubbii Waaqayyo harkaa fuudha. Dubbii Waaqayyotti Waaqayyo nama eeggata. Waaqayyo ka jedhee hin godha. Dubbii Waaqayyo garuu lola qaba. Lolichi dhuunfaa Ermiyaasitti waa'ee namootaatiif biyya lafaatiif labsa addunyaadhaaf labsa waan ta'eef. Har'as Ermiyaas jibbise dubbii Waaqayyo dhalootatti kan geessisa. Anis lolamtan dhuunfaa keessan ta'uu dhiisuu danda'a. Dubbii Waaqayyootiif lolamtan immoo carraadha. Gatii baasuu qabdan baasaa. Laftii dubbii Waaqayyoo ala geessu. Karta gabaabaa isinii gara waan ta'eef dhaabbannee mee dubbii ammaara deebinaan yaada faa jedhamee. Dubbii Waaqayyoo dhagahe. Yeroo deebiin yaada faa. Dubbii Waaqayyoo dhagahe. Har'a keessatti lafa kanatti gadi qabaatti yaada faa. Dubbii Waaqayyoo dhagahe. Lafa biyya kanaa bara baay'ee sirratti dubbatame. Har'aa kaasii ija nuu kenni. Humna nuu kenni. Gurguddoota keenya hin fixini. Dhaloota naaffisini. Gara keenya gori. Kan nu ari'atan ari'adhu. Kan nu balleessuuf fi gad liqimsi. Har'a keessa ol kaasaa. Yaada faa. Dubbii Waaqayyoo dhagahe. Dubbii Waaqayyoo dura hin dhaabbatini. Hallelujah. Wantichi karuma keessaniin ta'a jedha. Hawaasa karuma keessaniin ta'a. Ani isin duukaan jira. Sodaatinaa jedha Waaqa. Isinan dhaaba. Isinan ijaara. Isinan geggeessa. Kan isin irratti ka'an hin diigamu. Fuula keessan roomtuun dhaabbatu. Jedhinnaa jedha Waaqayyo. Hallelujah. Mee anumaan ta'a jedhame. Anumaan wanta ta'u jira jedhame. Dhuunfaama isaaniitiin waanan godhu qabaanaan jedha Waaqayyo. Walga'ii keessatti Waaqayyo dhuunfaanuma keessanii. Boqonnaan Waaqayyoo ittiin isiniin hojjetuun cufamu. Matsaafichiin kaani. Mul'atan arga matsaafa diriiree jiru. Namoota achirraa dubbisa hin alaala gubaa'ee kana gidduutti. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame. Hin argama mul'ati sagalee Waaqayyoodhaas. Hin dhufa ifi sagalee Waaqayyoodhaas. Sabni tajaajilu sagalee Waaqayyoo hin beekamu. Utuu isin jirtanii macaafa isin dhabu. Waaqayyoo immoo ibsa sagalee isaa dhalootaaf hin ibsa. Ija garaa dhalootaa nan banadha Waaqayyo. Dukkana kana nan adeemsina Waaqayyo. Ifi guddaan tokko waldaa kiristaanaatti dhufaa jira. Waldaan sun isa dura jiru garuu baay'ee cimaa. Waldaan sun amma ka'ee jiru kun isa ifa kana dura jiru kan nama jiru. Garuu ifichi dhufee moo'eera. Galanni Gooftaa Yesuus. Gooftaan hin dhufa. Deebi'ee dhufuu isaan waa miti. Waltajjii keessan keessa hin dhufa. Walga'ii keessan keessa hin dhufa. Tajaajila keessan keessa hin dhufa. Waa argitu kana booddee. Galanni Waaqayyoo lafa. Mul'ata kana gargaraa ilaalaa ture. Yesuus iddoo tokkotti gaduma ba'a. Garuu amma gara koo fide gara waa'ee kanaatti akkan dubbadhu. Amma jechuudha amma gara koo fide. Akkuma isa bira ga'ee dinqisiifatu namoonni. Waa Yesuus itti deemaa hin agarree. Akkasitti namni dinqatuma dhufa naannoo sanatti immoo ifaan qulqulleessa.
Kan naannoo saat sagalee keessa waan kana ilaalaa ture. Na ergaa kana sirriitti dubbatu naa jira waan. Namoonni tokko mudammakanii waan sirreessu. Yesuus dhufa jedhanii waan sirreessu. An muka tarabbeessaa wayii faata xaraguun ilaala. Namoonni fuula koorratti of qopheessaa jiran jiru. Ulfina koon isaan agarsiisa. Naan jedha Waaqayyo. Gatiin dadhabbii keessanii akkasumaan hin ta'u. Lolli keessan akkasumaan hin ta'u. Cakkanaa jedha Waaqayyo. Jabaadha. Dhaabbadhaa jedha. Keessan ol kaasa. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo nuraatti galanni siif haa ta'u. Dubbii nuraatti maqaan kee ulfaatu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin garboota kee hojii kee hojjetaa turanii waan guguddaatti godhaa dhufte har'as waan guguddaatti godhaa jirta. Humni sagalee kee ammayyuu dhulkatti hin doome. Dhalootaan dhalootatti haa darbu. Humni dukkana haa rukutamu.